كيسو ويا لقي فنانتي مالي يتة أكاونتي خي دوبسي جرا خنوان كيس جرو خيسا باس دوبسي جرا galgala araguramu gargaarsi oromoodha jettee turte gargaarsi mutaara argeedha jettee turte laakiin isin afaaniin akkana jettee osoo bikka takkaa taa'u jirtanii hogguu aslii guddistee warreen dura dhufe osoo jechuudha kanuma aslii irratti gizee galchan bikka kanatti dubbii namni adda baafachuu qaba bakka gargaarsi oromoodha arsi maali aslii fuudhamee bakka dhiifama afaan kee dammaan qabee gaafa sana wanta amma dubbadhe kanarra inna sana turte taate laayifii sanarra لا ترين ترى يا سن أنا يا راسن ترى مين نموت ترى قصدي كنا رنا موني جرتانو مين أوبسي لا أنا يجرا جرانا خني أيه قالت أمي أوبسي قافي سي قافي كفنا دبيس إن سنة مين دبادو مين أيه دباد وانا ركيتي قافي waan sanii osoo hin taane ani tokko farratti wanni dubbachuu barbaade maakillee dhaabbachuu mubaarakillee dhaabbachuu arsiillee dhaabbachuu osoo hin taane harmeetii yaataan arrabatu dhaabbadhaa jechuudha. Gamanas ta'u gamasis ta'u nuyi rakkoo irraa hin qabnu. Siigalee maatii biras ta'u mubaarakiin biras ta'u aslii biras ta'u rakkoo biraa hin qabnu. Garuu qarqaarsa har'aa kanarratti eenyutu gufuu ta'ee dubbii kana kaase yoo jenne mubaaraki. Isa wajjin dhaabbataa turre maammeen arrabsaa amma ose taragaagay mubaarakti wajjina amma waate kan singaafadhe waliif galuun hin jiru laannaa dhageeffadha waliif galuun hin jiru mubaaraktiin kaasen amma dhima mubaarakiin kaasen carraaxii yaabar silaa carraaxii yaabar كده خلاص مو سوي جيرو رامري تليفوني سلمى بقى سيدي شبكه تكتي اسمرت هاي تكتي بابا كويس دي اوبسي انا دبت اوبسي مركي خيتي بابا ما دبت مركي غبدا وانا سنجو وانا بقول ولا دبت ولي قال لي اوكي اي غير كمان مبارك يكون تاكمت مبارك مباركي اوسو دبتا جيراني يوم دبتا جيران كوي خاله دنگات جچو كسي غستي كيسا اوتاله باي جچودا غستي سان كيسا اوتاله بهو غستي اوسو تاني ماكي في انو غيسا انجي انتي سوى ماكي انو غيسا غستي اصلي غستي لاغو تو ديرو غستي انو غيسا بيرتم غستي انو غيسا بي غستي اصلي غيسا بي والله غستي سون اصلي تيمي والله لا والله انجدو غارو انا سايبو اذا اركي بريتشي هركي أما تجرتي لما تقبل لا موسني قوي ودودي لا أمانة إلما فرشو لا ندقى يفردو يرونا ما دبستان أما إسني فيني ما نما إرادي ما قبض وان كان بيجرو سنجتا واو مسان قفي مقبتي واو مسان قفي مقبتي وأنا ما قافة تمتي قفي مقبتي ترى وان بلا تقول تذكر في تونسي هذا تبدو غرو غاستي أصلي نوسين مبارك ما صدق مبارك تهي إيسي مبارك تهي أصلي مالي مايكي تهي تكون أمني يجودا أما يجودا ونين أنجو شو بربادو ياروني في مايكين غاستي أبا في دير أجراتني غاستي سلان أمني مقام برمو كما إرجراتني هقولي في إيسين هاكورا مو غرغاسنا أمو جتة بكخنا رد دبتني deebitee asli guddistu maal fakkaata isa uummanni kun uummata keenyaaf haadhoonnaa jechuudha maali asli yeroo guddistu asli yeroo kennamu hoo sanoo eenyutu jala deemee hordofee eessa akka gaafate hoo ilma namaa yeroo guddoo takka namaaf dhaabbatee namaaf mormee jechuudha yeroo xiqqoo halaqa fidee namaaf jechuu akka nama sabafiiti waa godhu nama keessatti irraa qabu sanitti gisee nama saniif dabarsu rakkoo akkasii sanirra dabarsuun qabdan uummata oromoodhaan maal taatanis dhimma kana sirriitti gallaalaati sirriitti jabanadha ammas akkatti walafaan garagaltanii nama saba keessaniitiif silte jettanii siltee inni harka keessaniiti nyaadha maaluma silte halkan guyyaaf siltee dhaabbatan silteen silte amma kanis hin jiru sa'a namni nama firaa eegu sa'a diina firaa eegu halkan guyyaa wal qabatanii asirra wasiyaata halkan guyyaa oromoof dhaabbatee jechuudha anatu guyyaa isinitti hima halkan guyyaa oromoof dhaabbatee sa'a 24 halkan qaatiraa bulee jechuudha intala oromoo takkaaf jechuudha inni qaatiraa bulee asirratti kan dubbatu akka mubaarak jiru iyya takkaa laalu
dheetii ta Oromoo Tigiree qabsite jaa. Deebii Oromoo lamee waliin dhee Oromoo lamee wal cabsinaan taan gama isaa godhatee taan diina godhee ittiin biyya qabate. Isinuma lameen kana waliin dhaanii akka Tigiree isin taa'anii halkanii guyyaa asirraa wal qabatanii wal nyaatan akka bineensaatti. Jaarri jaara Oromoo siltee isin jettan kana maaliif mootummaan siltee jengee isaan baafne isin maal godhan isin miidiyaa irratti siltee jinni arteessanii namuu mana ifi gala. Uummata wasa akka kana qabne hangaraa kana bulchuu na balbalchitan. Ish maal gaafii gaafadhu. Ish namni dhiirti waan takka dhaabbattee dubbatti boo namni akka kasanii kun biyyaallee silaa bulchaa itti ni nama kaastan. Hai maali uummanni kun anna aarsanuu ammaan tanamee waan takkaan sin maati miidiyaa irratti Ah. hai. وين؟ طب أقول صبا إلى هنا شو دقيقة. namni har'a haati isaa beela jirtu keessaa ijoollee keenya miidhaan barbaade maali? Namni har'a haati isaa beela jirtu ayyee dhuguu takka. Namni har'a haati isaa beela jirtu yeroo gartee sooshaal miidiyaa irratti kaa'u hin qabu. Yeroo gaggodhatee hanga dandeetti haadha isaa cinaa dhaabbatu malee. Aboo nutis kana asoo jirru kanaaf beeksoo akka kaa'inumaa nu gootanidha. Nama buqqee karaarra jira. Ati immoo kanatti hin gargaaran godhatanii taa'ame isaan godhannee gargaarrame. Ibsaa kiyya. Ibsaa. Oye, oo mamme. Galatoom ilaali. Nama takka dubbadha isinirraa gabbaati na dhageeffadhaan takkaan dubbadha. Takkaan dubbadhaan na dhageeffadhaan karaa kana Yaa obsi yaa rabbi toon malatti obsi hin tal. Sakandii Yaa kudhan rabbi qofa Allah. fakkeenyaaf makiinni ijoollee harargeeti jedha geeffadha rabbeedhaati. Hadda maallaqni uummata eessaaf nama eessaaf akka guuramaa jiru hin beektan. Silaa miila keessa galtee nama walitti naquu dhiiftee maammee mana bani adaraa Oromoo gargaaru asii atis bani mana keessa deemtee uummata kakaaftee akka feemasummaa seetti dubartummaa sees feemasummaa sees fayyadamtee ofiisiitis nama kakaaftee akka uummanni si jechuudhaan irra caala gargaaramu silaa gochuu qabdi malee hadda uummata kana akkana jechuudhaan intalli sabii sun ajandaa namaa fudhattee dhuftee namni isitti fayyadamuu qabattanii yaaddu silaa mubaarak irraa moo makii irraa mala nama kakaasuun silaa makii irraa mala tish please hayyee gaariidha. Dhuga yeroo ammaa kana maal keessa kan jirrus waliin beekna. Hawaasni keenya hawaasni sooshaal miidiyaa kanarra jirus hawaasa duudhaa Oromoon qabu san safuu Oromoon qabu san dagatee maaliif akka ta'e naaf hin galu. Addatti warri immoo biyya namaa keessa facaanee jirru kun dhugaa tartiibaa haala baay'eedha. Arakan sabboonni mubaarak musammaa iddoo nan qabuuf dhugaa dubbachuu qabaaf jechuudha. Maaliif ani biyya Somaalilaandii keessatti dura bu'aa baqattoota Itoophiyaa biyya Somaalilaandii keessaati waggaa dheeraadhaaf jechuudha. Gaafa mucaan Oromoo biyya kana keessatti nama ajjeese gaafa mucaan Oromoo biyya kana keessatti nama ajjeese warri biyyaa Oromoo gumaa kafaluu danda'a jeenatti dhaadatee qomanatti hancufanirratti teessanii namni ani biyyallee biyyeessa kiyyasan dhagee keessaa tokko Mubaariki. Mee dhageeffadhaa aboo dhiirammoo inni dhiirti amma dhuftee wallahi. Aboo sin beekne dhiirama. Namni yeroo san keessatti dhugaa Fuula godhadhaa jedhana fuula godhadhaa. gaafa mana murtii dhaabbadheetiin gaafa mucaa Oromoo sanii haa ajjeefamu jaanii galtee du'atti murteessan ajjeefamuu qabu gumaa kafaluu qabu gumaan kafalaa jee mucaan abbaa isaan beeku.
ibsaa ta'uu isaa Mee dhaggeeffadhaa isin warri gantummaa mataa isin nyaatti mee dhaggeeffadhaa. Bika kana tahee bika san tahee wanni nan beeku mucaa san ibsaa ta'uu isaa qofaan beeka. Daandii irratti makee konkolaataa dhiqaa wanni nan beeku hanga san qofa. Garuu akka tasaa mucaa dhee mucaan du'e manni murtii qaban du'atti murteessan. Sanuu uummanni kun du'aa akkam nama ajjeesaa mukaan nama hidhee xiyyitiin nama dhaabu uummanni kun dooniyaa fuula nama kaa'e. Anis gaa osoo hin jiru mucaan kun du'uu hin qabu qarshii qabadheetii miti beeka. An amata jaha kaniin hawaasa biyya kana keessa tajaajila bilaashitti gartee mindaa malee kafaltii malee tajaajilaa jira. Ija guduunfadhee uummata Harargee osoo hin ta'in Wallagga osoo hin ta'in Baale osoo hin ta'in uummata Oromoo abdatee qoma dhawadhee Waraabaatii maxxansaa taakinatti godhaa please. Dubbadhu. Mootummaa Mubaarak amma dhaggeeffatta. Abdadheetiin qoma dhawadhee mucaan kun du'uun qabu gumaan kafalaan jeen. Daanyaan mana murtii maal naan jee si Oromoo gumaa Somaalii kafaltaa'ii naan jee. Anaa Oromootiin gumaa Somaalii kafalaa. Sanuu yeroo qabadhu naan jennaan baatii takka naa qabaan jeen. Gumaan kun meeqa dooraala 40,000 gumaa Somaalii nama tokko. Nama tokko nama Somaalii yoo ajjeefte dhiira taanaan gara dooraala 40,000 siqa. Almost dooraala 40,000. Dhalaa taanaan ammoo 20,000. Ooma dawaddeeti osoo shilingii keessaan qabne uummata Oromoo abdadhee baatii takkatti hin kafalaan jennu. Gumaa namni amma lamatti kafalu. Maaliif? Mucaasa lubbuu oolchuudhaaf. Gaafaan as bahee Mubaarak kana san dura hin beeku. Carraa hedduu yeroo baay'ee biiziidha. Sooshaal miidiyaa kana keessa hedduu hin jiru. Natti hima waa'ee Mubaarak nama kanaa kanaati jedhanii natti himan. Naan qunname Mubaarak waan akkanaa kanaa jedhennaan abshir ni jirraa barjee kee mana banate. Gara dooraala 38,000 fi wayi gargaarsi ittiin guddaa sooshaal miidiyaa irratti waliin qabu. Ji'a tokko keessatti dooraala 38,000 fi wayi sooshaal miidiyaa kanarraa waliin qabanii na biraan ge'an. Maallaqa san jala deeme hangaan wajji rakkadhe maallaqa sanii wajji anaaf rabbiitu beeka. Maaliif isa akkanatti gartee osoo nan beekne aboo akkanaan nu jirmadhu hawaasa keenya biyya kana dhumaa jira. Saba mucaa kanaatti nama 65tu miidhaan qaamaa irra geesse jee ani itti boohe fudhatee he'ee gabbahee dhaadatee waan san galmaan gahe isa qofaa miti. Yeroo kana jiru isa akkasitti galateeffadhu maakiinis namoota yeroo san qooda fudhachaa ture. Akkasuma maammee qofa qabdanii jirtan namoota Hamzaa Sheekh Jaabirii namooti asliidha namoonni keenya hundinuu kutaa Oromiyaa hunda keessaa irratti hirmaatanii waan san galmaan gahan gargaarsa sooshaal miidiyaa kanarra guurame keessaa gargaarsa ittiin guddaa waliin qabamedha. Gara duraala 40,000 waliin qabame. Eessatti akka beefi akkamitti akka beefi ana habaaseetu beeka yeroo san keessatti. Namni kun Oromoo keessatti mana jaarrate. Abbaan gadaa itti aanaan abbaa gadaa 4 qalloo na bira taa'eeti mana kiyya taa'eeti mucaa hawannaatiif mucaa isaatiif maal baaseef gadaa baaseef maqaa abbaan gadaa 4 qalloo mana kiyya taa'eeti mucaa isaatiif osoo mucaan isaa hin dhalatin mucaan dhiiraa dhalataa maqaan isaa immoo gadaadhaa jee gadaa moggaase. Arraga namni kun nu biraa kabajaa qabu. Nuti akka namoota jaalanna baay'ee kabajna akka isa jaalannuu fi akka isa kabajnu kan goone inni fira keenya ta'uu dhabii osoo hin tahin hojii isaati. Arra namni tokko yoo shayxaaninuu ka'ee hawaasa kanaaf hawaasa keetiif waan gaarii dalage waan gaarii dhufe waan gaarii hojjete eenyummaa isaa irraa mulqitee maqaan taane hannuufiirra kana fayyadamtee isa kana tumuurra yoo isa kanaa wajjin rakkoo qabaattees rakkoo
isaa wajjin dhimma dhuunfaa kophaa keetii kan qabaatu taate san isaa fi isin lamaan jidduu waan nu galche hin qabu. Ammoo yeroo kana maaliif tahaa? Maakiinis obboleettii teenya galata guddaa nu biraa qabdi. Nama yeroo san keessatti intala dhalaa dooraa lakkuma kana baaftee yeroo san keessatti nama nu arjoonidha. Nama yoomiyyuu irraanfannu miti. Obboleettii keenya xiqqoodha. Intala teenya kabaja guddaa qabna. Har'a rakkoo kanutti ta'e isaan lamaan osoo hin tahin namoota garee gamana jaarratee waraana leenjifatee waliin bobba'e kanaatu nu rakkisaa jira. Isin ammoo yoo rabbii isin uume sodaatan namni haadha hin qabne hin jiru, namni lafa argame hin jiru, namni arragaa beelti haadha isaa isa rakkiftu, beelti haadha gartee isii rakkiftu nurraa gamanaa fi gamana baatanii dhahaa waliin buudachuurra yoo humaa gochuu hin dandeenye callisa. Gargaarsi mana maakiitti haa gadamu, mana isaatti haa gadamu, mana maameetti haa gadamu illee rakkoo wajjin qabu. Har'a haala teenyaaf beela jira waan ta'eef yeroo dhaabbannee lallabnu, yeroo dhaabbannee morminu hin jiru. Maakiin teenyaas ta'e namoonni gurguddaan ni jiran. Sooshaal miidiyaadha jaarsummaa sooshaal miidiyaa kanallee nurraa gadhaaba yaa Oromooti jedhatti sodaadhaadha. Wanni feete yoo jiraatte keessaan wali koottaa keessaa wajjaasaa gurguddaa jaaladhaadha. Aadaa hin jirre safuu gartee Oromoon hin qabne asirra waliin baasaa jirra. Wal haa qusannu, wal haa dhageenyu, tasgabbiin haa yaanu, hadaraa rabbii sodaadha. Nama akhiraa jiru akhira dhiisa. Ka addunyaarra jiru ka feene wal haa goonu. Ammoo namoota jecha kanarratti dhiifama afaan keessatti qabe ummanni kun wallaahi ummanni mubaarakitti duulaa yeroo ummata bulguudha wallaahi. Namaa waliin miti eessattuu bakka fedheetti jechuudha. Nama rabbiin abaare bulbuu keessaa bulbuu ija furii wallaahi mubaarakiin jedhan hadhan kabaje mubaarakiin dubbadhu ofirraa. Kanaafuu arraan kana nuti shayxaanaa fayyaade ibsaa kiyyaa. Fayyaa argadhu oi siin qaba. Bakka nu barsiifte dhugaa rabbii anuus hin beeku. Yaani ijoollee seera tursiise. Ifama bakka nu barsiifte warri sin beekne si barree irra. Laali obboleessa kiyya hangafa gaamma hojiin keetis nu hangafa umriinis nu hangafa ta'uu dandeessa. Yaadicha kee gaariidha. Dhugaan tokko ka duraanis beeynu ka qabannetti hafne haatillee nuti nu dabaltee fi akka jabaanu nu goote dhugaa rabbii dubbachuuf gurbaa kana. Gurbaa mubaarak jedhamu kana. Warri keenya warri argee gurbaa namaan jaalladha. Kabajaa dhabuuf miti. Jaalala keessa beekatu gurbaa gaafa sin jenna. Dhaqaa guddaadha laata. Amma isa dhugaa rabbiin sin jaan. Ati akka amma taasisuutti rakkoo jiruuf mubaarak takkaa dubbistiin beektu. Gasti isaa sinteen beektu isaa oduu isaan beektu ati nama sitti hime malee. Gaafni sitti himan ammoo gaafuma rakkoon si qunnamte waa'ee gurbaa kanaa namni sitti hime gurbaan kun nama haasaa kee beeku miti nama gastiirallee dhaqee ati bira oltii fuula keetillee haasaa keetillee si beeku miti. Afaan Oromoo dubbattee gaafa itti dhaqxee rakkootti himtu tokko ni jiraan abdisitti hore lammaffaa si dhaqee qaalii kee godhee mana bane gargaarsi sun eenyullee dhufee haguuru malee abbummaa waan sanii kabiroo ta'eef sababa waan san karaarra kaa'isaa jechuudha. Akkasumaami. Waa kanattiin gammada kanaan na boonsa. Ani sijammar gaafa waa deeggarru gaafa waa dubbannu dhugaan ni hubanna sirrumatti hubanna kun waan baay'eetti gammannu waan dira nu kibsaati. Amma ibsaa kiyya akkuma jaarsoo itti mee akka isaa goonu atis kan namu Oromooti sanuu nama jabaa rakkoo Oromollee namu quba buyyeessi amana gargaarsa Oromoo ammaan dura deemaa tures quba qabda gargaarsa Oromoo irratti agendaan amma uumame kana rakkataa irratti takkaa agendaa uumame dhageen beekan yoo dhageessanaa himta tokko lammaffaa irratti miidiyaa kana irratti akkuma diree bukaafte Oromoon narra maal keessi jirti keessattuu baqatan biyya namaa jiru kuni jaffee aanaa dhufu kottu olbee bakiyya Oromoon amma jiru kuni maalii jiraa ka jiru ibsaa kiyyaatis numa beeyta akkuma ati beektu buqqaatii Harargee kana dura agendaa beelaa kana dura agendaan gosaa fi gosanti wal qoodu agendaan nama xiqqeessuu fi Oromummaa mulqu agendaan Oromummaa akka daabbootti baasuu fi kannu yoo xiqqaate ija takkaa waliif asirra ture agendaa sana saraa gursumuutti utaaltee waan isin godhatis quba qabdayyee namana haa ta'u ammaa si hatu fedheeti. Dhugumatti seenaa gargaarsa Oromoo keessatti seenaa akka har'a ta'e agarreen beeknu. Ani akkaan amanutti siyaasa poolitikaa ji'a takka dura gargaarsa hana dura deemaa ture sanii wajjin waan wal qabatu bikoos amma kana ragaan siyaasa fakkeenyaaf mana maayikitti gargaarsi waa gargaaramu eenyuun keenyaa hin mormine. Oromoon kamuu dhufee wal gargaaree inumaa seenaa gargaarsa Oromoo keessatti haaree gastii irratti karaa kennaatiin moggaasan
gargaarsi sun guyyaa dhumu osoo isheen achi jiru osoo uummanni sun hundi achi jiru waa walii galame waada walii seenname itti walii beellamamee jira. Amma garuu waada san beellama san wal ganan wal kaajan fiidii wal lamada wal duuba deebi'ee waraabame. Gargaarsi osoo uummanni achi jiru osoo isheen achi jiru bakkuma jalqabametti haa dhumu hin jaamin bakkuma jalqabametti haa dhumu agendaa jedhuutu agendaan haaree ni gabba'e. Tokko kana naa qabadhu. Lammaffaa irratti atis ni hubatta keessallee ni beekte keessatti yaada. Agendichi kuni agendaa dhugumatti huquuqama uummataa qabaatanii uummata aanaa gargaaraan itti oolanii caala agendaa siyaasa iqitii dhokataa keessaa qabu ha gargaarsa Oromoo siltummaa irraa gara Oromootti as deebifna jedhuun waan gambeedha. Dhugaa rabbii dubbachuuf ati nan beektu malee eenyu caalaa Mubaarak caalaa Aslii caalaa ijoolleen adii waliin qabnu na beekanii isaan kana hundi duraana fidii waraabee dubbachaa ture suuraa isaan kanaallee walitti qabee nasirraa isaan hunda rabsaa ture jechuudha akka isaan dubbataniif jee. Haa ta'u eenyullee yoo dubbate eessattillee yoo gargaarame rakkoo irraa hin qabaannu. Garuu gargaarsa Oromoo keessatti waan akkanaa waan dhagame argine hin beeknu. Gargaarsi amma deemaa jiru kun jaalala uummataa qofaa miti gargaarsa qofaa miti. Olaantummaa tokko balleessanii tokko jiraachisuu Amaara irraa gara Oromootti Silxee irraa gara Oromootti waan jiru iccitiin dhokataan abbaan agendaa kanaa duuba taa'ee mucaa taniif dura kaayee ka'uufu jiran namuutuu ku'ee fakkaata kanaattis nu hubatte jena mana. Sababaan kanaa tokkoffaa amma namni keenya maayikii gargaarsaa jiraa jiran mana maayikiitti gargaarsi jiran gargaarsi tokkoo mana maayikiitti miti maayikii mana laayivii bantuutii siidha malee bakki leengitti kannamu bakki buusin itti buutu mana maayikiitti miti mana asliiti. Kanammoo namni hundinuu ni agarta walii galla akkaawuntiin deengadda uummata agarsiifame qullaa akka ta'e uummata agarsiifame akkaawuntii maayikiitti daqiiquma san keessa akkaawuntiin achirratti chibee leencirratti haramuu eegale akkaawuntii asliiti jechuudha. Kanaaf jaala kiyya silaa waan kana dura dhaabbachuu illee gaarii miti akkuma jette waan kana dubbachuu illee gaarii miti waan kanaatu ammoo wahii miti waan kanaatu rakkoo uummataa furuufii miti jaalala uummataatii miti Oromoo diigamsitan Oromoo daranuu diiguu fi olaantummaa nama tokko asirra muuduu fi nama Oromoof dhaabbatee Oromoof dubbataa ture san maqaa adda addaatti baasanii siyaasa adda addaatiin itti duulanii waan kana keessa isa walaba godhuudhaaf kuni amma dhugaan sinyaan yaa duula olaantummaati malee duula nagaa duula araaraa duula jaalalaa duula rakkoo uummata baasuu akka hin taane eenyuu ni amana namni sammuu qabu. Kanaaf ibsa amma gargaarsi eessatti illee yoo ta'e mormii hin qabne ta'ee jirallee mormirallee tahee guyyaa walii galan san isa kana maaltu diigee iccitti as duuba jirtu maali gargaarsummaan uummata keenyaa kunuu bakka sadii bakka afuritti sa'aatii takkatti guyyaa takkatti mallee lama sadii gaafa badan dhugumatti kaayyoon jira kanaa uummata kana gargaarsisuudha moo kaayyoo biraa jira uummanni kunoo bifa kanaa yoo gargaarame gaarii moo gaarii miti ka jedhu kanaa gannu baasee nu dubbise kanaa dura nu dhaabe malee rakkoo haadhaa fi abbaa fi dura kan dhaabbachuu jaalatee gabbee dhaabbatu dubbatu hin jiru jechuu fedheeti waan itti yoo qabaate itti fufi. Gaari galatoomi hangaan qofa qabutti dhimma kanarratti eda wanni ittiin boodarra daayyaane gargaarsi manumaa keetti gatti fufuu fi mubaalikillee achi dhufee gattee akka gargaarsa haadhatti hirmaatu irratti daayyaane edeetu. Gaasan booda yoo wanni haadheeni jijjiiramee jiraate hin beeku ammaaf ammoo wanni nan quba qabu wanni eda keessaan haasawamaa ture gargaarsi manamaa keetti akka itti fufuu mubaalikillee akka jiratti hirmaatu namni hundinuu achi dhaquu fi waan jiru yoo jiraate san booda akka haasawamuudha gaa eda wanni itti daayyaane san booda waan jijjiirame hin beeku. Kanaafuu hanga dandeemetti nuti isaan lamaan kana gamanaa fi gamana gorree dhiichisuurra yaada bilchaataa yaada giddugala yaada nama firoomsu qabannee siyaasa ijoollee gaarii akka hawaasa keenyaatti jechuu barbaadu. Yoomi kana akkas jedhame obsaa. Eda. Mana eenyutti? Keessaan dubbatamaa ture. Keessaan dubbatamaa ture keessaan. Wanti miidiyaa irratti dubbatamin miidiyaa irratti namni qubni namni bakka walitti qabametti guyyaa awwalaa mana makiitti godhame isa lammaffaa mana Sheek Hamzaa Jaabiritti akka ta'u godhame isa sadaffaa immoo mana Mubaarakitti xumurrisaa jedhamee murteeffamee namni qubni meeqa achi faca'e. Eda galgala keessaan natti jettu jechuun akkam gareetti ijaarame moo guruppiidhuma jara finxaaliyyii keessattis jirtamoo maal jechuudha. Lakkii Hamzaa keessaan jechuun amma wanti